dhimmi waggaa sadiif walakkaa kun Daani'el boqonnaa 8 irraan argattu, lammaffaa Tasaloniqee boqonnaa 2 irraan argattu, mul'ata kana boqonnaa 12 irraan argattu, 13 irraan argattu, dabartaniis hin argattu. Waggaa sadiif walakkaadhaaf ari'annaa jabaan karaa Kiristoos sobaa geggeeffamu suni Israa'el irratti akka ta'u, waraanni jabaan akka ta'u, darbee waldaa kiristaanaa irratti akka ta'u walii wajjin ilaallee jechuudha. Inni kan biraani Waaqayyo saba sana hin hambisa. Waggaa haariyatu iyyuu malee jawween kuni hambiseera. Waggaa sadiif walakkaa lafa isheen dhokattu kaa'eedhaaf Waaqayyo. Bor eessa akka isheen dhokattee haftu, maal keessa akka isheen dhokattu wanti kaa'ame hin jiru. እግዚአብሔር ግን እንደሚጠብቃት አይተናል። inni kan biraani seexanni amantoota mo'achuu keessatti macaafi qulqulluun iddoo sanarraa maal jedha? Obboloonni keenya immoo jedha. Obboloonni keenya immoo bineensicha dhiiga hoolichaatiin dhuga baatee afaan isaaniittis mo'ataniiru jedha. Kanaaf humna dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoosiin jireenya keenya irratti appilaayi gochuu qabna. Baroonni dhumaa kun በጣም ይሄ ያስፈልገናል. humna dhiiga gooftaa Yesuus Kiristoos appilaayi gochuu jechuun maal jechuudha? Jireenya keenya keessatti amantii keenyaaf, jireenya hafuuraa keenyaa fi ofitoon taane hojii fannoo irratti nuuf hojjetame amanuu, hojii fannoo irratti nuuf hojjetame kan keenya godhachuu, hojii fannoo irratti karaa dhangala'uu dhiiga isaatii gooftaa Yesuus Kiristoos nuuf raawwate kan keenya godhannee dhaabachuu danda'uu qabna. Inni kan biraan dhuga baatii afaan isaaniiti. Rakkinni akkamiillee yoo jiraate waldaan kiristiyaanaa anytime dhuga baatii ishee gadi buusuu danda'uu hin qabdu. Sira Kiristoos mannaagar allebaat waa'ee Kiristoosiin rakkina kamiin keessatti illee dubbachuun irra jiraata. Jarreen kun lamaan bara dhumaa kana keessa baay'ee waan barbaachisaniif irra dhaabbachuu danda'uu qabna sin jedheen ture jechuudha. Baay'een keenya gaafa waa'een mul'ataa, waa'een bineensaa, waa'een jawwee, waa'een kanat ta'a, sanat ta'a gaafa jedhamu በጣም ኔጌቲቭ የሆኑ ነገሮችን ስለምንሰማ እንጨነቃለን። nama dhiphisa wantichi gaafa dhaggeeffattu jechuudha. Akkasumas si dhiphisa. Wantichi immoo wanti nuti baruu qabnuu fi waan hafu miti. Amma yoo nuti hin barbaannu jennees waan hafu miti. Hadhufu jenneef hin dhufu. Haafu jenneef waan hambisnu miti. Waan kadhannaadhaan hambisnu miti waldaan kiristaanaa. Silaan kadhanna turre. Kadhadhaan hafaa miti. Waan ta'uuf jirudha jedha. Mul'ata jalqaba gaafa laalle boqonnaa tokkorraa waan ta'uuf jiru የሚሆን ነው ማለት ነው። በዚህ ዓለም ላይ የሚሆን ስለሆነ ከነኔ እንደበርስኑ ጾማፍ ከረተ ተገለራ ወኔ ዋንጅጂሩ ተቆመት የእግዚአብሔር ካላንደር ውስጥ ያለ ነገር ስለሆነ ማወቅ አለብን። ቤኩ ደንደው ቀምና deddeebi waan baay'ee isinii kaasaan ture. Akkasumatti gaafa asirra dhaabadhee isin barsiisu namni tokko sodaateera caraa masaa waldaa kana lixoo waan sodaatu irratti fakkaata akkasumatti jechuudha. Ilaalcha akka kanaa dogoggora. Macaafa qulqulluu irratti waan barreeffame beekuun nurra jiraata malee ሶዳቸውን ኑረን ጅራቱ እኛ መስማራችንን ማስተካከል አለብን። ለኛ ነው የተጻፈው። ቤኩን ኑረ ጅራታ ኦፊን አብደንሙ ዲማ ጅሬኛ ኬኛፍ ዲማ ፈይነ ኬኛፍ ነው ኦፋ ወደምና ምት ከኑ ፈይሰ ጎፍታ አብደና ማለ ማለከ ኑራ ኤገም ማልጎቹና ከኑራ ጅራቱ ሞዱቢ ዋቀዮራ በረኔ ቆጶፍ ነማለ ሶዳኔስ ሂንታው ጀኔስ ዋልዳ በቀኔስ ዳጋው ጅብኔፍስ ሞ አናፉ ምት ይችል ዋን ቤኩ ቀምኑ ደማለ መካን ዋቀዮ ከኖልፋት ያተው ከናፍ የጭንቀት ቶፒክ አይደለም። ይሰውን የሚያጨናንቅ ነገር አይደለም። ለእውቀት ነው የተማራችሁ ያላችሁት። ዱጋ ሰውዳፍ እትያኔ ደደምኔ በርሲፍ ነው በነገራችን ላይ በሩምሰቹ አስበሩም ሰው ቆጴሱ ላፍ ኮን ቀየበታ እንዱብስታ እንከደታ በርሲሱ ላፍ ማሊፍ yoጀኔ ማወቅ አለበት። ነምኒ ዱጋ ከነ ቤኩ ቀባ ዱጋ ሰነ ቤኩ ቀባ ጀደሜ ይችል ኩንገሩ ነመ ዲፒሱዳፍ አጀንዳ ነመ ዲፒሱ ኦፍ ኬሳ ይንቀምኔ እንድትጨናነቁ ሳይሆን አውቃችሁ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የማይቀርም ነገር ስለሆነ ዋናፉ እንደንደኝስ ዋንቴ ፈከበኝ ነው ፈቹ መካን ዋቀዮ ከኖልፋት ያተው ሀራ በቁና ቆደ ሰደፋ ወዲ ወጅን ይላላ ከነቦዴ ብኔንስቺ ቶኮ ገላና ኬሳ ኡቱበ ኡነን አርጌ ብኔንስቺ gaanfa kudhanii fi mataa torba gaanfa saarratti waan akka gonfoo kudhan mataa isaa torban irrattis maqaa ulfina waaqayyoof arrabsuudhaaf kenname qaba ture. Bineensi ani arge kun qeerransa fakkaata ture. Miilli isaa akka miilla amaaketaati. Afaan isaa akka afaan leencaati. Bineensi akka jawwee sunis humna isaa teessoo isaa aboo isaa isa guddaa sanas bineensichaaf hin kennu. Mataa isaa torban keessaa inni tokko hamma du'aatti waan madaa'e fakkaata. Rukuttaan du'aan ga'uus deebi'ee fayyee ture. Namoonni guutummaa biyya lafaa
dinqisiifatanii yaadaan bineensicha duukaa bu'ani. Bineensicha isa kanaaf iyyuu aboo kan kenneefi bineensa akka jawwee sana waan ta'eef namoonni isaaf hin sagadan. Akkasumas immoo bineensa sakaaniif sagadanii eenyutu akka bineensa kanaa ta'a, eenyutus bineensicha loluu danda'a jedhan. Dubbii gurratti guddaa fakkaatuu fi Waaqayyoon kan arrabsu dubbachuudhaaf afaan hin kennameef. Ji'a 42 kana gochuudhaaf aboon hin kennameef. Yommus bineensichi Waaqayyo irratti arrabsoo dubbachuudhaaf maqaa Waaqayyoo iddoo buufata isaa warra Waaqayyo keessaa isa bira buufatan arrabsuudhaaf afaan hin kennameef. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an lolee isaan mo'uunis hin kennameef. Gosa hundumaarratti, saba hundumaarratti, afaan hundumaarratti, saba hundumaarratti aboon hin kennameef. Warra lafarra jiraatan keessaa uumamuu biyya lafaatii jalqabee maqaan isaanii macaafa hoolichaa kan isa qalamerra isa warri jireenya argachuuf jiran irratti caafaman irratti hin argamne hundinuu bineensichaaf sagaduuf jiru. Namni gurra qabu hadhaga'u. Namni booji'amuuf jiru booji'amuun isaa hin oolu. Namni billaadhaan ajjeefamuuf jiru billaadhaan ajjeefamuun isaa hin oolu. Kana keessatti obsaan danda'uunii fi amantiin warra Waaqayyoof qulqullaa'anii hin barbaadama. Kana malees bineensa lafa keessaa ba'u biraa tokko nan argee akka hoolaa gaanfa lama qaba. Akka bineensa akka jawwee sana dubbata ture. Bineensni lammaffaa kunis aboo bineensi duraa qaba ture hundumaan isa duratti hojjeta. Biyyi lafaa warri isa keessa jiraatanis bineensa isa duraa sarrukuttaan du'aan ga'u deebi'ee fayyee sanaaf akka sagadan godha. Inni milikkita gurguddaa agarsiisa. Abiddayyuu ija namootaa duratti Waaqa keessaa gadi buusa. Milikkita bineensa isa duraa sana duratti akka inni agarsiisu kenname sanaani warra lafarra jiran wallaalchisa. Warra lafarra jiran sana wallaalchisuudhaafis bifa fakkeenya bineensicha billaadhaan rukutamee deebi'ee fayyee waaqeffachuudhaaf akka tolfatan isaanitti hin hima. Bifa fakkeenya bineensa isa duraa sanatti lubbuutti gochuun bineensa isa lammaffaa kanaaf kennamee ture. Kanarraa kan ka'e bifni fakkeenya bineensichaa kuni dubbachuuyyuu hin danda'e. Hammi isaaf hin saganne akka ajjeefaman godhe. Bineensichi namni hundinuu xinnaan guddaan sooressi hiyyeessi birmaduun garbis harka mirgaarratti yookiis addarratti gubaa akka qabaatu hin godha. Kana gochuunsaas namni gubaa bineensicha isa duraa isa maqaasaa yookiis lakkoofsa maqaasaa agarsiisu ofirraa yoo qabaate malee bituus gurguruus akka hin dandeenye. Kana keessatti ogummaan hin barbaadama. Lakkoofsi kun maqaa namaatiin waan dhaabatuuf namni sammuu qabu lakkoofsicha lakkaa'ee bira ga'uu hin danda'a. Lakkoofsi isaas immoo 666 yookaan 666 har'a kana ilaalla jechuudha. Qabxiiwwan ijoo 4 ilaalla boqonnaa kana keessatti. Inni tokko bineensa galaana keessaa ba'u yookaan mormituu Kiristoos isa jedhame lakkoofsa tokko ka'ee hanga 10tti kan jiru gaafa ta'u, inni lammaffaan bineensa lafa keessaa ba'u yookaan raajii sobaa isa jennu lakkoofsa 11 ka'ee hanga 14tti kan jiru. Inni kan biraan bifa fakkeenya bineensichaa lakkoofsa 15 kan jiruu fi gubaa yookaan lakkoofsa bineensichaa kan jedhamu lakkoofsa 16 irra kan jiru walii wajjin ilaallaa jechuudha. Waa sadii agartu. Tokko bineensa akka jawwee diimaa biluu guddaa seexana inni. Inni lammaffaan immoo bineensa galaana keessaa ba'u. Inni sadaffaan bineensa lafa keessaa ba'u. Jarreen kun bineensa sadii. Seexanni hojii masaa keessaa Waaqayyoon akkeessuu barbaada. Mitiire Waaqayyoon akkeessuu barbaada. Waaqayyo Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu jenna miti amma. Abbaa Ilma Hafuura Qulqulluu yookaan Tiriinitii qulqulluu yookaan sadan tokkummaa sadan qulqulluu. Iheenyaው ደግሞ sadan bineensa sadan kunis sadii seexana mormituu Kiristoosii fi raajii sobaa jarreen kunis sadii. Jarreen kun sadan immoo Tiriinitii ta'anii Tiriinitii anhoolii kan ta'an yookaan qulqulluu kan hin taane Tiriinitii akkeessuu barbaada Waaqayyo waan ta'eef jechuudha. Bineensi jalqabaa maal argaa namni Waaqayyo kuni maalitti agarsiisa Waaqayyo bineensa galaana keessaa ba'u. Bineensa galaana keessaa ba'u tokkotti agarsiisa. Bineensi kuni gaanfisaa mataansaa boqonnaa 12 irratti kan barreeffame bineensa akka jawwee sanaa wajjiniin tokko wal fakkaata. Gaafatanii ilaaltan. Inni sunis mataa 7 gaanfa 10 qaba. Inni kunis gaanfa 10 fi mataa 7 qaba. Inni sunis seexana. Inni boqonnaa 12 keessatti dubartiitti liqimsuudhaaf ture seexana. Inni kun garuu nama. Garuu nama akkamiiti yoo isin jettanii nama internaashinaal የሆነ
አውቶሪቲ ይዞ የሚነሳ ዮካን አንጎ ብይ ለፋ ቢቱ ከነ ቀበቴ ከንከው ሞቱማ ዮካን ነማ አንጎ ሰበ ሁንዱማ ረት ፍደቴ ከው ኤኙም ብራ ሰይጣን ብራ ጉቱማት ሰይጣን ብራ ይቹድ ቢኔንሲቺ ነከ ጀዌሱን አንጎሳ ሞቱማሳ አቦሳ ቢኔንሳ ሰከናፍ ከና ጀዳ ከነ ጀቹኒ inni kun bineensi inni galaana keessaa ba'u galaana jechuun saba orma keessaa kan ba'u mootummaa saba orma keessaa ba'u Israa'eliin keessaa tun taane saba orma keessaa ba'u tokko ta'ee aangoon mootummaa isaa garuu immoo yookaan aangoon isaa sun saba hunduma irratti kan hojjetu biyya hunda irratti kan hojjetu sirna mootummaati. Inni mootummaadha sirna caaseffama mootummaati namichichi mootummaadha yaa mootummaan caaseffama akkuma qabu ነማ ገሩሞ ስትራክቸር ያለው ዓለምን ሁሉ የሚያስተዳድርበት ስትራክቸር ያለው መንግስት ማለት ነው። bineensi kuni akka gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu jennu bineensa kan jedhame kun nama dhaggeeffadhaa inni kun immoo nama guutuu seexana guutuudha mulu bamulu seexanaan kan dhuunfatame ta'ee አangoo siyaasaa immoo kan qabatu mulu bamulu seexanaan kan dhuunfatame yookaan innumtu seexana kan ta'e garuu immoo fooq kan qabu ስጋ ያለው የሚታይ መንግስትን ዓለም አቀፋዊ መንግስትን በተጨባጭነት የሚገዛ የራሱን ስትራክቸር በዓለም ሁሉ ላይ የሚዘረጋና የሚሰራ መንግስትና የመንግስት ስትራክቸር ነው bineensi inni kun jechuudha. bineensi kuni gaanfa kudhaniif mataa torba gaanfa isaarratti immoo waan akka gonfoo kudhan mataa isaarratti maqaa ulfina waaqayyoo arrabsu qabaa jedha. gaanfanni kudhan kuni achi siqee booda chaaptarii kan biraa keessatti ni ilaalla mootummoota kudhanirra taa'e ispiriitiin sun mootummooti kudhanirra taa'e kan hojjetu ta'e mootummoonni kudhan garuu deebi'anii aangoo namicha sicha bineensa isa jalqabaa jedhame kanaaf kennama garuu warri kudhanii suni si'a tokko bineensa kana wajjiniin aangoo qabatu si'a tokko qabatu aangoo si'a tokko haa qabatan iyyuu kingis naachoo mootota aangoo si'a tokko fudhatu aangoo fudhatan kana garuu bineensa isa kanaaf kennu kaayyoon isaanii yaadi isaanii tokkuma jarreen kun sadan jechuudha jarreen kun gaanfanni kudhan sun sana bakka bu'u mataa isaa torban keessaa tokko hamma du'aatti rukutamee deebi'ee fayyee jedha. Tasalonqee keessaa gaafa dhaqanii dubbistanii antaa yookaan bineensi inni kuni mormituu Kiristoos yookaan Kiristoos sobaa kan jedhamudha waan ta'eef gooftaan Yesuus du'ee akkuma ka'e gaafa dhufu yookaan gaafa mul'atu milikitaa wayitiin mul'ata milikita aangoo hojii aangoo dinqii fakkaatu wayitiin mul'ata mataa isaa keessaa inni tokko akka waan billaadhaan rukutamee du'eetti deebi'ee ka'e kana jechuun የሚገለጥበት yookaan mootummaan kan inni ittiin ibsu akka waan ta'amraatii wayitti akka waan dinqii wayitiin dhufa jechuudha gaafa dhufu akka waanta dinqii wayitiin achi as dhufa jechuudha kun namoota goyyomsuudhaaf namoota wallaalchisuudhaaf asaraarii kanaatiin dhufa jechuudha inni ilaalla kan Tasalonqee keessaa sarruma bineensichi jedha qeerransa fakkaata miilli isaa akka amaaketaati afaan isaa akka afaan leencaati kun macaafa Daani'eliin keessatti ifee jira bineensi kun jechuudha bineensa afuriin kaa'ee jira Daani'el inni dhumaa kun garuu wal keessa dhufee badee jira miilli isaa akka qeerransa fakkaata badhaan faxxaan ነው bineensichi qeerransa fakkaata miilli isaa akka miilla amaaketaati afaan isaa immoo akka leencaatiidha imeejiin kuni dhaggeeffadhaa maal fakkaata imeejiin kana fakkaatu amma waggoota muraasa dura United Nations duratti ka'ee jira kan kana fakkaatu jechuudha United Nations yookaan mootummaa gamtooman akka siidaatti dhaabbatanii jiru Google keessa galtanii yoo ilaaltan bineensa leenca fakkaatu afaan miilla akka maaketaa qabu akkuma kana afaan isaa immoo afaan leencaa fakkaatu bineensa qeerransa fakkaatu miilla maaketaa qabuu fi afaan leencaa qabu United Nations yookaan dhaabbati mootummoota gamtoomanii akka siidaatti biiroo isaanii fi lafititti dhaabanii jiru yee ማለት ይሄ አውሬ yookaan አውሬን yookaan bineensichi yookaan mootummaan kanaan fakkeeffame የሚነሳው ከዛ አካባቢ እንደሆነ በመሬት ላይ ያለው ነገር ያሳያል ማለት ነው ለፈረከን ጅሩ
as akka marrajaatti jechuudha. United Nation jechuun aangoo addunyaa irratti hojii garaagaraa warra hojjetanidha. Wantoota baay'ee kaasnee haasofna. Amma isuma kan macaafaa duwwaa ilaalla. Booda nan kaasa wantoota tacaabbaacii amma jiranii wajjiniin qabsiisee jechuudha. Bineensi suni aangoonsaa humnisaa completely yookaan namichichi aangoo guutummaa guutuutti kan inni fudhatu seexana harkaati. Seexanuma harkaa fudhata yookaan seexanumatu karaa namicha sanaa of ibsa jechuudha. Waaqayyo abbaan karaa gooftaa Yesuus akkuma of ibsee karaa mootummaa isa kanaa immoo guutummaa guutuutti seexanatu of ibsa. Seexanatu of ibsa. Waan dinqii fakkaatuun dhufa. Waan namoota wallaalchisuun dhufa. Namoonni biyya lafaa sababii mataan isaa rukutamee hamma du'aa ga'ee deebi'ee ka'eef yaadaan duukaa bu'u. Indi taamiraat iመስላቸውና yaadaan duukaa bu'u bineensa kana duukaa yaadaan duukaa deemu. Yaadaan duukaa deemu dha. Bineensichaaf ni sagadu. Keessumaa eenyutu sagada jedha warra uumamuu biyya lafaatii ka'ee maqaan isaanii macaafa hoolichaa keessatti hin barreeffamne. Maqaan isaanii macaafa hoolichaa keessatti hin barreeffamne bineensicha hin sagadu jedha. Bineensichaaf hin sagadu jedha. Karaa bineensa kanaa seexanaaf hin sagadu namoonni. Karaa bineensa kanaa bineensi kun qaamaan argama isaaf sagaduudhaan karaa sana bineensa seexanaaf hin sagadu. Yaa seexanni waaqarraa kan darbatame sagdatii barbaada amilkoo barbaada waan ta'eef ishee bara jalqabaatti hin darbatame kana yeroo muraasaaf jechuudha namoota wallaalchisee sagachiifata. Ergamoota sagachiifachuudhaan wallaalchisuudhaan kan inni gad darbatame ለመመለክ ይፈልጋል waaqeffatamuu waan barbaaduuf amma karaa namicha kanaa dhufee namoota sagachiifata jechuudha. Namoota sagachiifata jechuudha. Bineensichi dubbii gurratti guddaa fakkaatu akka dubbatu waaqayyoon akka inni arrabsu waaqayyoon akka inni arrabsu masaraa warra waaqayyoo keessa buufataniif mandara waaqayyoo isa qulqulluu wanta waaqarraa hin arrabsa afaan hin baafatee hin arrabsa waaqayyoon of guddisa baay'ee of guddisa bineensicha jechuudha. በጣም ይመካል bineensicha gaafa jennu የሆነ አውሬ አይደለም nama sinin jedheedha. Nama garuu kan irraa mul'atu bineensa waan ta'eef macaafa qulqulluun bineensicha jedha. Namichi waaqaan arrabsaa wantoota waaqarraan arrabsaa ergamoota waaqarraan arrabsaa qulqulloota arrabsaa arrabsuu duwwaayyuu hin taane ni ari'ata. Inni kan biraani warra waaqayyoof qulqullaa'an lolee mo'achuutu isaaf kenname jedha macaafi qulqulluun. Warri waaqayyoof qulqullaa'an lolee mo'achuu isaaf kenname. Eeyotu isaaf kenne waaqatu isaaf kenne. Banagaraaችን ላይ bineensi kun akka inni mo'atus kan godhe waaqayyoodha. To'annaa waaqayyootiin ala miti jechuudha bineensi kun. Aboo argate eenyu irratti warra waaqayyoof qulqullaa'an eenyuun ta'u waldaa kiristaanaa taati moo amantoota ta'u gassinnee ilaalla wantoota tokko manni Israa'eliin taati kan eenyuun mo'ata bineensi kun yaa shanni faal mana hammamiif waggaa 3 walakkaadhaaf hin mo'ata. Waggaa 3 walakkaadhaaf hin mo'ata. Isaan duwwaatu hin taane saba hundumaa biyya hundumaa irratti waggaa 3 walakkaadhaaf aangoo qabaata. Biyya hundumaa irratti including Itoophiyaa ማለት ነው. Biyya hundumaa irratti waggaa 3 walakkaadhaaf maal qabaata? Aangoo qabaata. Bineensi kun namoota baay'ee hin booji'a akkuma kana hin ajjeesas. Sagalee waaqayyoo kan booji'amuuf jiru booji'amuun isaanii hin hafu kan ajjeefamuuf jiranii hin ajjeefamuun isaanii hin hafuudha. Jedhee raawwatee dhuma irratti waa'ee bineensa kanaa gaafa kaasu obsaan danda'uunii fi amantiin warra waaqayyoof qulqullaa'anii ni barbaadama jedha. Amma xiqqoo ishee waa qabattanii todhee yaada waa'ee bineensa kanaa. Bineensi kun nama guutummaa guutuutti seexanni irraa of mul'isu akka ta'e aangoo addunyaalessaa qabatee nama ka'u aangoo addunyaalessaa qabatee nama ka'u akka addunyaatti jechuudha. Waggaa 3 walakkaadhaaf warra waaqayyoof qulqullaa'an akka mo'atu bineensi kun jechuudha. Aboonsaa guutummaatti seexana harkaa fudhatee guutummaa guutuutti namicharraa seexanatu mul'ata jechuudha. Waggaa 3 walakkaa ይሄ ታላቁ መከራ የሚባለው ግሬት ትሪቡሌሽን ሰጀኑ ወጋ 3 ወለካ ከነ keessatti guutummaatti of mul'isa jechuudha. Seexanni karaa namicha kana guutummaatti of mul'isa. Okay, ergan hamma kana isinitti taasee addunyaan amma maalirra jirti dhimma kana laallatu. Addunyaan amma maalirra jirti as akka information itti akkasiin qabataniif jechuudha. Addunyaan amma bara macaafi kun barreeffame namni waliin beeku beektu namni iddoo tokkoo ka'ee iddoo tokkotti waliin beeku. Har'a addunyaan
raawwattee mandara tokko ta'aa jirti. Mandara tokko ta'aa jirti. Mandara tokko ta'uu ishee qofa iyyuu tuun taane lola addunyaa tokkoffaadhaa ka'e. I think 1918 natti fakkaata 1918 achi immoo naannoo 30 wayii keessa natti fakkaata loloonni kun. Loloota sana booda international kan ta'an sirnoonni baay'een zaragga'amaniiru. Sirnoonni baay'een zaragga'amaniiru. Kanaaf har'a biyyi kamiyyuu qophaa ishee hin jirtu. Biyyi kamiyyuu. United Nation yookaan dhaabbatni mootummoota gamtoomanii kan jennu caaseffama sirnoota biyyi lafaa ittiin masmara qabattu gar tokkotti ittiin dhuftu isatu baasa. Pilaaniidhaaf ka'e waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isaanii daataa isaanii dadhanii yoo fudhattanii ilaaltan tokkoof tokko maalirratti hojjetu yoo isin jettanii addunyaa kanaa gar tokkotti fiduu irratti hojjetu. Sooressoota addunyaa kanaa namoota muraasa dabalatee mootummoota sana dabalatee giloobaalist jedhamu. Giloobalistiin ajandaan isaanii mootummaa tokko isa kamiin bineensicha fiduudha addunyaatti giloobalistiin. ለዚህ ነው የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አሁን ኢንተርኔቲን ማሎን ቪዲዮ ኮሊን ማል ሁንድሳ ከነገል ለክፈማ ጅሩፊ የሆኑ ክርስቲያኖች እንዲጠቀሙበት ሳይሆኑ ያ መንግስት ሲመጣ ሁሉንም ይገዛ ዘንድ ነመ ሁንደ ቡኬት ቢታ አከጎዱፍ ዮካን አከነ ሆገኑፊ ሐል ከመጀታ ጅሩፊ ሰከናፊ